jaalalti akkana goote a'uuzu billah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Jirtu hordoftoonni Amaan TV show hundi keessanuu jirtu baga jiraatanii har'a geessan isiniin jecha arraanta nagaa barnoota bareeda miidhagaa tahe isinii qabadee dhufee jira. Barnoota maali yoo jettan maali dhiiro barnoota yaadadheetiin jira. Barnoota jechuudha bilbila sagalee ol qabamuu dide baay'ee isinitti dhagahamuu dide taa akka jedha. Ammaasis imoo sagalee faasinii qabuu dide, imoo sagalee dhageessisuu dide, imoo jechuudha malee duuba sagalee namaa si dhageessisuu dide, ammaas sagalee namaa si qabuu dide, dawwaluu dide, garee kanattillee si dhageessisuu dide. Ammaasis akka jechuudha ittiin barreeffama garaagaraa afaan gara barbaadeetti jijjiirtee barreessitu. Kanan isinii qabadee dhufee seeraan dhagaa waa meeqaan isiniin jedhe waa sadii. Tokko akkaataa barreeffama jijjiirtiin gara afaan barbaannee jijjiiree barreessinu dhageessaniimi. Lammaffaa akkaataa jechuudha imoo sagalee viidiyoo dawwala dhageessisuu dide lama jedha. Khaytiyaanu jechuudha bilbila sagaleen isaa gadi bu'aate akkamitti sagalee isaa ol qabnee dhaggeeffannaa kajedhu sadeen kan nu faana tura. Akkasigaa uummata keenya jaalatamoo fi kabajamoo uummata mimmiidhagoo uummata jechuudha qaqqaalii ammaan tana gara barnootaa isin dabarsa. Mana keenya kana subscribe gochuudhaan warri immoo maatii taatanii jirtan like gochuu sekoondii xiqqishoo tokko isinitti fudhatti. Hin dagatinaa like gochuullee subscribe gochuullee share illee gochuu hin dagatinaa isiniin jennaa. Durarra maalirraa eegalu? Dura jechuudha akkaataa jechuudha sagalee ol fuudhan sagalee bilbilaa gadi bu'aa ta'ee akkaataa sagaleetti dabalatan sana jechuudha malee isin agarsiisa. Durarratti jechuudha malee gubbaatti nagade xoomnee bilbila keenya mallattoo siitingii irra tuqanna jalatamtoota keenya. Mallattoo siitingii irra tuqanna jechuudha. Yeroo mallattoo siitingii irra tuqannu jechuudha ol harkifnee maali bakka sound and vibration bakka jettu san irra tuqanna jechuudha. Sound and vibration asirra tuqattan. Eega asirra tuqattanii haala kanaan isinii fida. Waggaa isinii fiduu bakka kanarra tuqattan jechuudha. Laal kunoo bakka sagalee kanarra tuqattan. Yeroo booda sagalee irra tuqattan kunoo kunillee guutee jira. Kunis silent irraa ka'ee akkasitti guutee jira. Kunis guutee jira. Ammoo jechuudha sagalee bilbila keessanii haalaan dabaluudhaaf kanuma akkasitti guutee jiru sagaleen isittiin dhagahamu laal. Kanaafuu bakka tana jechuudha asirra laal kunni jirti laal tuqaan sadeen kunni jirti. Tuqaa sadeen kanarra tuqattan. Tuqaa sadeen kanarra tuqattanii kunoo kanarra tuqattanii haala kanaan isinii fida. Kunoo kana banattan jaalatamtoota keenya. Kunoo kana bantanii haala kanaan hoggaa banattan saffisni sagalee bilbila keessanii haalaan isinii dabalama jechuudha. Yoo barbaadan ammallee bareechitanii dabaluu yoo barbaadan kana ol harkiftan haga tokko ol harkiftanii guutuu osoo hin taane haganuma yoo irraatti fayyadamtan akkana jechuudha. Haala kanaan kana asiin irraa baanaa jechuudha. Kana asiin irraa baanee jechuudha. Kalamata imoo fakkeenyaaf imoo yookaan waan miidiyaa aappiilee adda addaa jechuudha. Telegram ta'a fedhu jechuudha malee duuba imoodha whatsappidha messenger'a isinii beeka galaal miidiyaa. Kanaafuu jechuudha kana sirreeffachuuf ka sagalee isinii dhageessisuu dide haala kanaan qubee imoo kanarra gadi qabdan quba keessaniin gadi qabdan hogguu gadi qabdanii haala kanaan isinii fida. Hogguu gadi qabdan zeeroo kana tuqattan mallattoo zeeroo kana tuqattan mallattoo zeeroo kana tuqattaniiti kunoo isinii fidee jira jechuudha. Haala kanaan asirra tuqattan yeroo asirra tuqattan kiyyaan kiyya sirrii dhaga. Kanaafuu kiyya sirrii waan ta'eef haala kanaan ol harkiftanii kunoo kanneen as jala laal as jala footoo amma footoo viidiyoo hogguu kunoo laal akkasitti halluu godhaa deemtanii jechuudha. Kanneen halluu hoggaa gootan isinii tola jechuudha. Halluu gootanii jechuudha. Kanneen jechuudha kanneen akka kanatti haala kanaan laal halluu wadii kananii agartan. Kanneen malee kooloogsii kontaatisi maayikiroofoonii fi muuziqaa indi audiyoo kana hunda as jalatti deebiftanii jechuudha. Haala kanaan jechuudha maaliif as jala jiraata jechuudha. Inni bakka kaameraa lookeeshina kanneen kana jala jiraata waan ta'eef as jala fuutaniiti asitti ol dabarsitanii jechuudha. Haala kamiin isin agarsiisu
kunoo kilaandeer ka jedhu kana jechuudha. Kilaandeer kun ammaan tana hin hojjetu jechuudha Imo irratti. Haala kamiin amma kunoo laal garuu yeroon akkas asirra godhu haala kanaan yeroo asirra deebisu irraa deebi'a jechuudha. Ammaan tana asii badee jira jechuudha bakka tana not allowed bakka jettu kana dhumuu qaba jechuudha. Asirratti ol dabarsitan jechuudha laal kunoo allowed bakka jettu kana jalatti ol dabarsitanii jechuudha. Kanaan haala kanaan sagaleen isin dhagahama. Yoo aappii fedhe miidiyaa fedhe hunda yeroo sagalee isin dhaggeeffatu rakkoo qabaate hunda as dhuftanii sirreeffatan bakka tana dhuftanii sirreeffatanii jechuudha. Ka itti aanu jechuudha. Haala kamiin sagalee afaan barbaanneen gara afaan feenee akkamitti deebifnee barreessuu dandeenya ka jedhuuf asuma fakkeenyaaf isas mee uumama tokko irra tuqee isin agarsiisu maalirraa haa tuqu gubbaa tana mee haa tuqu gubbaa tana waggaa tuqee asumarra tuqee saarchi godhaa jechuudha. Mee maal jedhee barreessa dhiifama asirra miti bakka tamiin tuqa mee WhatsApp irraa tuqu WhatsApp yoo callisee WhatsApp irraa tuqu mee WhatsApp irraa mee asumarraa tuqu haala kanaan tuqeetiin jira. Yeroo haala kanaa irra tuqatan jaalatamtoota kabajamtoota keenya kunoo mallattoo jechuudha tiraansileetii kunoo asirra jirti jechuudha. Bakkaan xiyyee irra qabee diimaatti qabeetti agarsiisuu jiru kana ilaala astu jira jechuudha. Warri sun hin qabaanne moo kunoo laal siitingii mallattoo siitingii kana tuqataniite mallattoo tuqaa sadeen kana tuqataniite tuqaa sadeen kana tuqatanii kunoo mallattoo ida'uu jirti jechuudha bakka tana mallattoo ida'uu kana tuqatanii mallattoo ida'uu kana tuqataniitu ol baafachuu dandeessanii kunoo as jala jirti as keessaa ol baasuu dandeessan jechuudha. Kanaafuu jechuudha mallattoo kanarra tiraansileetii kanarra tuqataniiti jechuudha mallattoo tiraansileetii irra tuqatanii barreessitan jechuudha afaan barbaadanii isin afaan Oromoo yoo barbaadan afaan Oromootiin barreessitan warra afaan barbaadanii barreessitan kunoo bakka zeeroo kana bakkaan xiyyaan isin agarsiisaa kanarra tuqatanii afaan filattu jechuudha afaan barbaadan fakkeenya afaan Oromoo irra godheen jira ingiliffatti akka deebi'u barbaade jechuudha. Maali jedhee barreessaa maal I love you jedhiin ol gartanii baja afaanii ganuma jaalalaatti fiigaa akka kanaafuu jechuudha. Mee eessa jirta jedhee barreessu eessa jirta dibaani manaan jiringa where are you bakka teknooloojii akkasitti ilaalu where are you ammoo jechuudha gara afaan Amaariffaa deebisuume eessa jirta kana Amaariffaa nook maal jechuudha. Amma fakkeenyaaf nama Amaariffaa malee hin beekne tokkoof barreessuu deema jechuudha. Kunoo bakka Ingiliffaa haala tuqeetiin afaan Amaariffaa kunoo lammaffaa haaratti gad dabarsaa jechuudha. Hoggaan eessa jirta jee barreessa gaamma eessa jirta yetnesh yaa jechuudha kunoo laal ammoo kun ergu yetnesh kunoo dhaqeefii jira jechuudha. Afaan Ingiliffaa yoo namni sun immoo Ingilizanyaa malee hin beekne eessa jirta jee barreessa. Kunoo bakka tana tuqeerraa gara Ingiliffaatti gadeeffadha. Where are you jedhee jira jechuudha. Kanaafuu laalle haala kanaan itti fayyadamaa isinin jenna. Barnoonni keenya akka har'a kana fakkaata. Kanaafuu jechuudha warri nu dhaggeeffatanii nu jala deemtanii nu hordofaa jirtan baay'ee thank you ofiilleen baay'ee nu jajjabeessaa jirtanii ammallee itti fufaadha oolumaan chaanala kana share godhaate akka nuti barnoota miidhagaa qabannee dhufnuuf waan isin dhibe jechuudha. Malee duuba waan yaada isinii ta'e hunda koomentii jala nuu kaayaa yeroo gabaabduu keessatti miidhagsinee bareechinee isinii dhiyeessuudhaaf qophiidha isinin jennaa kunoo ammaan qophaa'ee isin eeguu jira. Salaamullaahi alaikum.